Ashamar kafoonee kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kabajnii fi jaalalli keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u jecha oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kan isinitti himne jersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti waraanni faashistii Abiyyi Ahmad ilmaan Oromoo Walloo irratti gocha sanyii duguuggaa raawwachiisaa jira. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabawaan qindeeffate qaba. Walloo keessatti mootummaan faashistii Abiyyi Ahmad ilmaan Oromoo Walloo irratti gocha sanyii duguuggaa raawwachuu cimsee itti fufeera. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawaa Caffaa keessatti mootummaan faashistii Abiyyi Ahmad gocha sanyii duguuggaa raawwachuu jabeessee itti fufee jira. Waraanni mootummaa gabroonfataa kun aanaa Dawaa Caffaa keessatti gocha sanyii duguuggaa raawwachaa jiraachuutu barame. Aanaa Dawaa Caffaa kana keessa namoonni hedduun waraana faashistii Abiyyi Ahmad kanaan ukkaanfamanii jiraachuu isiniif gabaasaa turuun keenyas kan yaadatamudha. Guyyaa dheengaddaa jechuunis muddee 21 bara 2021 aanaa Dawaa Caffaa keessa namoonni hedduun ukkaanfaman. Namoota ukkaanfaman kana keessa namoota 3 irra dararaan hamaan akka gahe maddi keenya kun ibsee jira. Namoonni guyyaa dheengaddaa waraana murna bilxiginnaa kanaan ukkaanfaman dararaan hamaan irra gahe kun gandi isaanii aanaa Dawaa Caffaa Saalmalee yookaan Millaamillee ganda jedhamtu irraa akka ta'es odeeffannee jirra. Namoonni kunis maqaan isaanii kan armaan gadii kana Abduu Yahyaa, Adamee Abdallaa fi Ahmad namoota jedhamanidha. Namoonni kun waa'ee siyaasaa keessaas ta'ee waa'ee miseensummaa waraanaa kan qaban osoo hin taane qotee bulaa akka tahan odeeffannoon arganne ni mirkaneessa. Akka namni bilbilaan dubbifne kun jedhutti yeroo namoota kana qabanii deeman meeshaa yookaan qawwee qeerroon ganda keessanii waraana irraa hiikeessanitti hidhe sana fuudhaa jechuun akka malee uleen tumanii akka jiran maddi keenya kun itti dabaluun ibsee jira. Yeroo ammaa kanas uummata mana hidhaa magaalaa Kamisee keessatti hidhaman keessaa jara kana 3 irra akka dararaan gahaa jiru dhageenye jedha namni bilbilaan dubbifne kun. Odeeffannoo dabalataatiin hooggantoonni naannoo Amaaraa kan dammaqee Mokononiin durfaman magaalaa Kamiseetti walgahii jajjabduu irra oolan. Walgahiin jaraas raayaan ittisa biyyaa hanga ammaa dirqama keessan baatanii waan jirtaniif godina Walloo Kamisee gadi lakkisaa bahaa humna naannoo keenyaa yookaan liyyuu haayilii galchinaa jechuun irratti waliif galanii jiru. Iddoowwan ammaaf liyyuu haayiliin kaampii godhatee taa'us aanaa Dawwee Harawaa keessa ganda Uranee Salaamaa Sanqallee Booraa fi Harawaa yoo ta'u aanaa Baatee keessa ammoo warra Waayyuu Garfaa fi naannawa Cirfaataa yoo ta'u aanaa Dawaa Caffaa keessa ammoo Kamisee Irreensa Waladdee fi Qalloodha. Aanaa Arxummaa Fursee keessa ammoo Cirratti Caffaa Roobitti Qiciica fi Furseedha. Aanaa Jillee Dhummuugaa keessa ammoo Baxxee Makkanna Jawwahaa fi Baalchii tahuu maddi keenya walgahicharraa qooda fudhate tokko madda nageenyatti himee jira. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti argamu injifannoo galmeessee jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduu kanaa Sayyid Dawwee waan qindeeffate qaba. Oduun injifannoo waboo kaaba Oromiyaa godina Walloo irreef gaachanni uummata Oromoo waboon kaaba Oromiyaa godina Walloo cibraana sanammee lola mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad gaafa muddee 20 bara 2021 aanaa Baatee warra Waayyuu ona Cilfataa keessatti lola waboo irratti bante waboon humna diinaa isaan barbaacha dhufe kana ofirraa qolatuun kaan ajjeesee hedduu madeessee qotee bulaa aanaa Baatee irraa bilbilaan mirkaneeffannee jira. Lolli kun gara galgalaa yoo eegalu osuma wal lolaa jiranii dukkanni addaan isaan baasee jedhu namni gabaasa kana nuuf laate kun. Waraanni Abiyyi Ahmad kan bakka tokkotti du'e nuti ijaan argine 8 yoo ta'u bakka biraatti 4 ol ni ta'a akka dhaqnee hin laalles nu dhorkanii halkan keessaa ambulaansiin dhufanii reeffa isaanii guurratanii jedhu namni gabaasa kana nuuf laate kun. Waraanni shiftaa Abiyyi Ahmad kun injifatamuu erga baree booda ganda naannawaa san jirutti qawwee achi qabee yoo dhukkaasu battalumatti ilmoo dhiiraa fi shamarree galaafatuu nuuf hime namni nutti dubbifne kun. Namoonni waraana Abiyyi Ahmadii wareegaman kun Hamza Alii Mucaa umrii waggaa 11 ta'u Faaxumaa Fatayee namoota jedhamanidha. Waraanni kun nagaha osoo hin jenne ammas ganama san waboo loluuf deebi'anis osoo hin milkoofne deebi'uu dubbatu maddi keenya madda nageenyaatti hime kun. Gaaga'ama siyaasa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru hatattamaan hin furamu taanaan naannichatti babal'ate rakkoo guutuu Afrikaa ta'uu akka danda'u himama. Bal'ina oduu kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata.
Gaagaamni siyaasa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru hatattamaan hin furamu taanaan gara naannichaatti babal'ate rakkoo guutuu Afriikaa ta'uu akka danda'u himame. Waraanni Tigraay keessatti eegale waggaa darbe yeroo gabaabaa keessatti waan dhumate fakkaatee ture kan jedhu xiinxalaan Financial Times kun yeroo waggaa tokko kana keessatti garuu gaaga'ama namoomaa fi cabinsa mirga dhala namaa hamaatu raawwatame ammas itti fufee raawwatamaa jira jedheera. Itti fufuudhaanis waraana murna bilxiginnaa waggaa har'aa dura xumurame jedhamee labsamee ture. Kana keessatti yakkoonni namooma suukanneessota waraana Eertiraa humnoota fiinxaleeyyii Amaaraa fi loltoota Tigraay raawwatamanii jiru jedhe gaazexessaan kun xiinxala isaa kanaan. Humnoonni Itoophiyaa keessatti wal waraanaa jiran waan darbe irraa waan baratan hin fakkaatu kan jedhu Financial Times yeroo ammaa duubatti deebi'uu loltoota Tigraay hordofe waraanni bilxiginnaa waan olaantummaa argate fakkaatus dhugaa miti. Waan waggaa darbes mootummaan federaala waraana xumure jedhee dhaaddataa ture jedheera. Torban muraasa dura ammoo humnoonni Tigraay haleellaa haaraa waraana bilxiginnaa irratti taasisaniin magaalaa Finfinnee to'achuuf xiqqoon hafee akka ture si yaaddachiisee jira xiinxalli bal'aan Financial Times baase kun. Humnoonni Tigraay magaalota Amaaraa fi Affaar keessa bahuun gahee dirooniiwwan waraana guddaadhaan kan jedhu gaazexessaan kun humnoonni Tigraay garuu carraa marii siyaasaaf jecha bahuu isaanii ibsanii jiru jedheera. Haala amma jiruun humnoonni Tigraay qaama mootummaa federaalaa Itoophiyaa ta'anii itti fufuu abdii jedhus dhiphataa ta'uu kaaseetiin jira xiinxalli kun. Dhumarratti humnoonni Itoophiyaa keessa wal waraanaa jiran hatattamaan marii siyaasaaf ta'anii furmaata waaraa hin barbaadan taanaan dhibdeen siyaasa Itoophiyaa kun babal'ate guutuu Afriikaa gaagama siyaasaa fi namooma hamaattu tahaa saaxilamuu akka danda'u tilmaama isaa katiin kaa'ee jira. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaa afaan daawwachuu barbaadan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jala dhaqaa isiniin jecha agawaan nu waliin turtaniif galatooma.